Maqaan keessan dulla jadiidha. Yoom gad dhuftan? Aduma namni kun lafaan jiru. Guyyaa meeqa? Guyyaa akkas beeknaa. Guyyaa kudhan. Harka kalee. Guyyaa 20 kana booda. Egaa dhuftan duuba akkamii sagalee argachiiftani? Anum jirralle. Yaa arganne waan hin arganne. Kan argatiin illee hin jiru. Waan gaafannillee qaban waan isaanii fudhatan kaan jartee naannoo qaban isinii fi baqatanii keessaa ba'an. Amma jarteen tokko tokko namni argatullee kan argatiin illee hin jira. Namni ammoo dheertuu dhufa haqaraa laa waa argata. Kun saayyoo asuma illee argatiin illee hin jira. Waan namummaan kan jiraatu kanaan wal ququlaamsu malee kanaaf sitti hedduu jira. Dubartiin asitti deessee hin jirti. Hangam takka hin ta'a. Isin halkan kaleetu dubra lama. Ayyee. Kunneen eegina telle de kumsaalle numa watten malee uma waan argatee ala. Isuma wattan. Numa watten numa argan. Mee gaafii bii kan isin gaafachuu barbaadu isin akka manguddoo baqatee gad dhufe tokkotti manguddoon dhibaa akkam qabdan akka manguddootitti jaati jaaroletti. Akka jaarolee kanami gaaf jaarsa dhibedduu qaba. Dhibedduu nami qabu amma tun sagalee argatanillee nami jaarsa sagalee ni dandeenye nyaanne jira. Naatillee na nyaatu sagalee ni dandeenye nyaanne jira. Afuudha. Haal lammeessu amma fula ciisaa tun qabnu waan nuti ciisan hin qabne namni xiqqaan ciisee illee ka muunam guddaa dhiba. Waan ciisan illee hin qabne. Muunam guddaa dhiba. Namni xiqqaan lafallee taa'een ka amma waan irratti taa'anii haasiree kufaan isaallee yoo hin argatin namni guddaan qophaa'uu yoo hin danda'u kulleen dhiba. Xiqqaa akkanaan dhibina guddaallee ni iddoo dhiba. Akka jaarolee tamma dura ta'an si. Haadha. Kan kee rooba lafi. Rooba lafi. Rooba lafi. Akkamii eega dhuftan guyyaa 19 akkana ta'u jiraan? Eega 19 gara 30 bira deema. Namni wal duraa dhufa jedhee duuba akkamii haala himmaa gartee sagalee argachuu ijoollee uffata kana kan akkamii jira? Nu eegin nu dhufne beeknee bakka kun akka malee nu qarqaara. Amma dagata kun guddoo nu qarqaara. Wanni warri kun nu qarqaare bishaaniin nu reebe. Quraanii nu reebe waan danda'u sukkaarii majjaanii maan ofiitti guure mukan jalatti bal'een kana guddoo nu dhaaba. Halkan sadii waliin armuun bulchu sagalee nu dhaabsu. Guddoo galaanfannee illee warsu. Bishaan kana gaariin isinii gaffidanii? Guyyaa sun guddaan nu waraabde aroo sun. Guddaan isinii waraabanii? Guddaan nu waraabde guyyaa sun. Guddaan nu waraabde bishaan armatti hin dhufte shaayii nu dhaabde micheele nu dhaabde guddoo nu qarqaaru warri. Warra kana guyyaa kana karaa. Amma dubartiin asitti gartee deettee hanga isaan ta'an ni beektaa? Afur. Afran deettee tun guyyaa eegadaan guyyaa 3 moo guyyaa 4 immoo? Isiin lama eegi deettee lambu. Ayyee isiin lama. Tokko dhibiin eegi deettee aga furii fayyabu. Kaachi dura. Tokko dhibiini amma eegi bulti yookaan bultijja afuridha. Amma sagaleen sharaa kana mana manatti qoodamu jira. Dhalti suni wanni siin irra dhalte biyyeetan. Woman qaba. Waan irra ciistu illee qaba. Waan irra ciistu. Lafaadha. Amma ijoolleen muchaadha qaba. Haati sila sagalee laaftuu qaba. Sagalee laaftuu sun argatu. Hojiillee sagalee laaftuu waan akkasiillee argatu. Haati sun amma malee rakkoo qaba. Firaashoo maatuu hin qabdu. Lafum biyyumtan gubbachiif qarxaasee san callaa qaba. Haan irra galatee naan biyyuu lafa gubbachiif. Ilmaan ofii waliin. Ilmaan dhabsin akkasuma. Waan irra ciiftuu qabdu. Daa'imni isaan hokkam jiran? Daa'imni fayyaan daa'ima. Mucumarraa. Afiyaan daa'ima taasisaa. Afun jirtu. Mee gaafii bii waan akka nama waan kana illetti ta'ee warra kana dura jirutti
akka nu argu jirutti dhimni bakka kan jiru shoon hin jiru. Bishaan illee taankaa tokko achitti argu jirra. Gama shintibeetii kana mee maaltu jira? Garam shintibeetii kana shintibeetiin arma keessa hin jirti. Shintibeetii hin jirti ammoo nuti gabaawutti hin jiru. Shintibeetii gaqqotanii fageessanii mitirii 12 gaqqotan gad fagoo. Amma wanni kabaniini qarxaa sanaan kaban. Qarxaa san qilleensi achi gafuure bokkeenni wanni cufa kee buuta. Ati yoo itti ol seente ajaafu namni itti ol hin seenu. Ammallee qilleensi kun qilleensi hin qabdu akkanuma qabamte yoo ati seentu ajaa'ibeeti aga dhuftanii rakkoon aafiyaa ka daa'immanii ka dubartii ka nama guddaa maaltu jira? Dhibni aafiyaa yoo jiraate hoo inni sun gargaaru jira akka inni jiyootti illee akka sarkaalaatti illee. Dhibni aafiyaa rakkoon guddoon namatti garaan aduu dhukkubeedha. Ijoolleen xiqqoon mataan dhukkuba garaan dhukkubette diddiibii. Ammoo sulleen guddoo furmaata argate. Furmaatni kanaan dhaqan. Furmaata argate. Kambi hakimii isin ijaaramee jira keessa jira kambi. Darbaan tokkoon fuula hakimii kanatti as ijaaranii harmuu dhaqan. Harmaan duratti gaariitti harkastuun. Gaarii kaan harma deemsanii darbaara as ijaaranii darbaara fuula darbaara kana akka dubartoota dhalte kana bifa addatti qaamni gargaaru jira. Warra kimii kana waan akka toobloo fuudhaaf jiru malee kan dhibiin garuu waan gargaaru jira. Afaan hin beeku yookaan koota dubbadha. Isaan illee dubbifnaa dhimmi hin jiru ayyee isin illee isin dubbifnaa. Rakkoon ammaan kana keessatti akka rakkinatti irraa ijoodhaa irraa muummeedhaa jettanii talaaltan rakkoon qaraa rakkoo tokko ta'a akka malee iddoo jiru. Amma anaaf silleeni dubbis. Rakkoon qaraa akka malee nu dhibdu nama gurguddaa. Anu kun meebi jalaa gandi meelbanaa irraa gad dhufe. Humnaan ijoollee xixiqqoon dhufe ijoollee ganna tokkofa ijoollee ganna lamafa. Garuu namni fulaatuu fi durii jirutti wafalate kawan qabnellee na tokkoraan tokko gurgure. Kaanan qabaanan qabaa kaanan hin qabne hojii tokkofa ijoollee bitee waan xixiqqoo kaan ilmaan fi. Asitti wanni kennani abbaa argatu waan akka baadallaa. Baadallaa kaan ijoolleen ganna tokko nyaachuu hin dandeettu. Ati daakattee fulatte hojii dhaabduuf hin qabdu. Rakkinni guddaan tokko akka malee jiru. Namni guddaan yoo ani waan qabnellee sillee kadhadhee hin bula. Rakkinni nu akka malee qabna ka ijoollee didiqqooti. Ijoollee xixiqqoon maal feeti? Ijoolleen xixiqqoon aananii feeti yoo aanallee dhabde hojiin ka fidanii ni feeti. Baadallaa nyaachuu hin dandeettu. Misingaa nama kennan kan nyaachuu hin dandeettu. Misingaa kan nyaatamu misingaa kan kattee kennan ka garaan dhukkubee jiru. Jechuun namni guddaa nyaachuu hin danda'a xiqqoo nyaachuu hin danda'a. Filaa hojii dachaatiif isan waan beektan ijoollee ganna tokko hin gahin. Abbaan durii aanan itti kenna aanan ofii suyyaa bira baqate. Waan itti kenna hin qabu. Kaan tun tokko tan lammeessoo. Warri gubbaa irra gabbooya gubbaa Itoophiyaa biinni hin jirtu. Laftaan biinni kee jira. Diqqaaf guddaalleen akkuma bulutti akkuma emmaa kan bulu kee bulutti neetti hin qabnu. Ammum kan ijoollee yoo gartaa yoo sibitaal kan keessan kabiinni nyaate akkanuma nafi qorobbaa'ee jira. Ani akka addaatti neetti hin qabnu. Hojii ijoollee tokko hin qabnu. Ka sadeeffatu. Hagum nami gahanaan. Nameegi dhufee takka waman qulaamsatiin jira. Adda fi irra fudhatu, ka obboleessi fi irra fudhatu. Dhageette sagaleen namni kaagan gahana yoo har'a dhuftu yaa ubbaate. Nama waliin hin geettu. Rakkoo adda addaa jira. Kanaaf mee shamaan waan si gaafachuu barbaadu qarqaarsi kun gad dhufaa jiran Red Cross kana yoo gaafadhu qarqaarsi kan akkamitti kennuu jirtanii jennaan daataa kennan kennuu jirraa jedhan. Daataa warri qarqaarsan argatiin warri